qophii keenya gola Oromiyaa torban darbee seenaa Leetenal Kolonel Abdiisaa Agaa isiniif dhiyeessine keessatti Abdiisaa Agaa faashistootaan qabamee biyya Xaaliyaaniitti tooftaa adda addaa fayyadamuun mana adabaa keessaa miliqee gootota Xaaliyaanii fi lammiilee biyyoota garaagaraa waliin ta'uun humna waraanaa faashistiif naazii lolaa akka ture isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaa sadaffaa qophii kana immoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Abdiisaan fa'aa humna waraanaa faashistii qofaa miti kan isaan wal'aansoo qabaa turan. Biyyoota waraanaa addunyaa lammaffaatti garee faashistii ta'an hunda waliinis ture. Guyyaa 10 booda xiyyaarri Jarman bakka daannoo isaanii qubattee akka jirtu namni Yugoslaaviyaan birrii fudhatee odeeffannoo kan isaaniif fidaa ture Tiitoo namni jedhamu itti hime. Abdiisaaf Juuliyoonis waan jedhame kana mirkaneeffachuuf namoota 23 filatanii bakka jedhame sana gahani. Sa'aatii 2 booda yeroo achi gahan akkuma jedhame lammiileen Jarman kaartaa lafa kaa'anii yeroo isaan qoratan argani. Lammiileen Jarman kunis akka marfaman baranii naannoon haaraa itti ta'ullee dhukaasa banan. Gara lachuunuu dhukaasni eegalamuusaa yeroo hubatu balaliisaan xiyyaara keessa taa'ee akka jirutti xiyyaara isaa kaafatee namoota fidee dhufe du'atti gatee gaddaan asii gadi ilaalaa balali'ee sokke. Waraana kanaan gareen Abdiisaa fa'aa keessaa Kaarlos Abbaa Magaal kan jedhamu yeroo du'u garee Jarmanootaa yookiin Naazii keessaa immoo namoonni 4 yoo du'an kan hafan booji'aman. Huleesaa walgahii godhameen humni waraanaa Naazii booji'aman hundi murtee du'aan akka adabaman murteessan. Inspektar olaanaa Naazii tokko otoo hin ajjeefamiin dura dubbachuu akka barbaadu gaafate. Isin namoonni Yugoslaaviyaa fi kan biyyoota biroo na dhaggeeffadha. Dhugaasaan isinitti himuu barbaada. Humni waraanaa faashistii kutannoo keessan waan hubateef yaaddoo keessa galee jira. Kana immoo erga dhageenyee turreerra. Keessumattuu gootichi Antooniyoo yookiin Abdiisaa seenaansaa biyya walgahii odeeffama. Gurraachi isin gidduutti argamuusaa immoo humna waraanaa faashistii gidduutti sodaa uumeera. Egaa kutannoo keessan kana ajajaa koof otoo hin du'in dura akkan ibsu naaf eeyyamaa jechuun gaafate. Haaluma inni gaafateen raadiyootiin ergaasaa dabarse. Itti aansuunis inspektar olaanaan kun gaaffii Abdiisaaf dhiyeessee ture. Anaaf siin bakka kanatti kan walitti nu fide dirqama hojii keenyaati. Mana barumsaa yeroon turetti gootummaa warra gurraachaa kitaabarraa dubbiseera. Jarmanoonnis gootummaan isaanii akkasuma kan mirkanaa'edha. Amma kaniin si gaafachuu barbaadu otoo hin hidhamin murteen du'aa natti murtaa'ee bifa gootaatiin du'uun barbaada jechuun Abdiisaaf shugguxee sa'atii harkaa fi qubeelaa akkasumas saqqee isaa yaadannoof kenneefi. Gocha Abdiisaa kana faashistoonni yoo dhagahan illee homaa gochuu hin dandeenye. Waraanni addunyaa lammaffaas isaan sardaa jira waan ta'eef. Haa ta'uutii Koloneel Turumbeet namni jedhamu garee faashistii keessaa loltoonni ramadamanii fi faana Abdiisaa fa'aa hordofuu jalqabe. Yeroo kana Abdiisaan guyyaatii gara guyyaatti daannoo jijjiirratee socho'aa ture. Otuma kanaan jiru guyyaa tokko gootota Xaaliyaanii waliin mari'achuun Abdiisaan bakka mijeeffachuun eeggate. Koloneel Turumbeet konkolaataa isaatiin gara isaaniitti yeroo dhufu Abdiisaan fa'aa dhukaasatti banan. Hundi isaaniiyyuu konkolaataa keessatti dhuman. Yeroo kana Abdiisaan fa'aa konkolaataaf meeshaalee waraanaa fudhatanii gara bakka isaaniitti deebi'an. Gareen Abdiisaa gootota Xaaliyaanii, Ingilizii fi Ameerikaa waliin ta'uun humna faashistii fi Jarman mo'atan. Waraanni addunyaa lammaffaa itti fufee jira. Gareen faashistii fi naazii morman kun walqindeessuuf akka tolutti bakka 4tti qoodaman. Isaanis garee gootota Ameerikaa, garee gootota Ingilizii, garee gootota Yugoslaaviyaa Juuliyoon kan durfamuu fi garee gootota biyyoota garaagaraa Meejar Antooniyoo yookiin Abdiisaan kan durfamu ture. Antooniyoon maqaa gootonni Xaaliyaanii faashistii morman maqaa gootaa Abdiisaaf moggaasanidha.
humni waraanaa faashistiif Jarman waan mo'ameef baqachuu jalqabe. Haa ta'u malee sodaan isaanii akka irratti hin beekamneef gareen faashistii nama morma gootota kanaa kutee fide akka badhaafaman beeksisa baasan. Akkuma beeksisni kun ba'een badhaasa kana argachuuf namni Maarshaal Baalenboorn jedhamu faana Abdiisaa fa'aa hordofuu jalqabe. Dadhabbii guyyoota hedduun booda guyyaa tokko gara kutaa Abdiisaan jirutti otoo deebi'uun qabame. Maarshaal Baalenboorn harka Abdiisaatti qabamee otoo hin du'in dura fuula namoota gurraachaa yeroo sanaa ijaan arguu jibbuu isaatiin gara bataskaana tokkootti galagalee argaa gurraachi biyya kootti dhufee murtee malee na ajjeesa jechuun dubbate. Abdiisaan faas jecha isaatti baay'ee dinqaman. Kun waan nama dinqudha. Kan faashistoonni tulluu fi galaana meeqa kutanii biyya koo deemanii uummata nagaa fixaa turan otoo isa hin dinqin ani mana adabaatii bahee carraa argadhee nama tokko ajjeesuun koo kan isa dhibe. Kan isaanii tarii qaroomina itti fakkaateetii laata jechuun dubbate. Magaalota Xaaliyaanii Abdiisaan keessa ejjete hundatti dargaggoonni biyyichaa fuula isaanii waan gurraacha dibachuun ani Antooniyoodha yookiin Abdiisaadha jechuun maqaa isaatiin saamicha jalqaban. Guyyaa tokko Abdiisaan wanta nyaatamu barbaacha magaala yeroo deemu uummanni magaalichaa maali isin kaleessa dhuftanii isiniif hin kenninee nuti har'ammoo hin qopheessine ittiin jedhanii. Abdiisaaf qormaata irratti qormaanni biraa dabalame. Yeroo kana Abdiisaan jarreen jiraattota maqaa isaatiin goomsanii saamaa turan qabamuu qabu jechuun barbaacha eegalan. Dadhabbii guyyoota dheeraan booda dargaggoota 20 qabatan. Humni faashistii akkuma kufeen magaalaa Roomaa bilisa baate. Abdiisaan kan durfamu gareen gootota Xaaliyaanii alaabaa Itoophiyaa harka bitaatti, alaabaa Ingilizii immoo harka mirgaatti hidhatanii magaalaa galan. Meeshaalee waraanaa yeroo adda addaatti booji'aa turan mootummaa Xaaliyaaniif galchan. Abdiisaan magaalaa Roomaa erga bilisa baateen booda bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti achuma Roomaatti lammii Itoophiyaa kan taatee fi faashistootaan biyya Xaaliyaaniitti isaan waliin kan dararamaa turte Aadde Minal Abagaas waliin bultii ijaaran. Amma humni faashistii kufee jira. Xaaliyaanis bilisa baateetti. Kanaaf humna waraanaa naaziiti. Kanaaf Abdiisaan yuunifoormii Biriitaaniyaa uffatee waraanaa hoogganee Jarmanitti akka duulu ajajame. Haaluma kanaan Inspeektar olaanaa ta'uun gara Jarmanitti duule. Ji'oota 7 Jarman ture. Kufaatii naaziin booda Ingilizitti deebi'e. Biyya Ingiliziitti waggoota 2 mooraa waraanaa adda addaa keessa erga dabarseen booda Kaanaadaa 7 daawwatee yeroo deebi'u wanti inni yaadeen tokko isa mudate. Innis Meejar Saansiyoon lammii biyya Ingilizii Abdiisaatiin lammummaa isaa biyya Ingilizii yookiin immoo Ameerikaaf dabarsee akka kennu gaafate. Abdiisaanis kun yoomiyyuu kan hin yaadamnedha. Nuti sodaa fi eenyummaa keenya dabarsinee kennuu hin beeknu jechuun Abdiisaan deebiseefi. Kanaan booda Saansiyoon Abdiisaa aagaa har'aa kaasee dachee Ingilizii akka gadhiisu itti hime. Abdiisaanis baay'ee natti tola. Garuu gara biyya kootti akkan deebi'u naaf eeyyamsiisa. Dabalataanis waraqaa ragaa akkanaaf kennamu jedhee gaafate. Sochii waggoota 2 godhameen gara Miilaan deemee qaama ilaallatu gaafate. Haa ta'u malee gaaffiin isaa kun ji'a 7 booda ilaalame. Sadarkaa adda addaatiin hojii boonsaa inni hojjete irratti hundaa'anii waraqaa ragaa kennamee fi Miilaanii gara Naappoolitti deebi'e. Warri Naappool jiranis xalayaa galataa fi badhaasa adda addaa kennanii sirna gaggeessaa irratti jiranii lammiin Ingiliz duraan wajjin qabsaa'aa turan Saansiyoon Xaaliyaanota waliin walii galuudhaan
Majar Abdiisaan wayita qabsaa'aa turetti abbootii lafaa 32 ajjeeseera. Biyyattis saameera jechuun himata yakkaa itti bansiise. Akkasumas xaaliyaanonnis gama isaaniitiin Abdiisaa Aagaa yeroo waraana keessa turetti namoota 38 fi poolisii 3 seeraan ala ajjeeseera jechuun ragaa sobaa Saamsiyooniif dhiyeessan. Saamsiyoonis dabarsee kennuu isaatiin hidhaa waggaa 32 Abdiisaatti murtaa'e. Kanaan booda Abdiisaa Aagaa qabamee mana adabaa seene. Lammiileen Itoophiyaa fi biyyoota biroo kana dhaga'anis baay'ee gaddanii hanga danda'anis mana adabaatii baasuuf socho'an. Garuu hin dandeenye. Kun otoo kanaan jiru abukaatoon isaa hiriyaa Abdiisaa waliin qabsaa'aa turan Maarshaal Aleksaandariyaaf bilbilan. Haaluma kanaan Maarshaal Aleksaandariyaan Abdiisaatiin sirriitti waan beekuuf murteen hidhaa gara birriitti akka jijjiiramuuf ajaja mana murtiitti dabarse. Ajajni Maarshaal Aleksaandariyaa fudhatama argachuu isaatiin hatattamaan $18,000 akka kaffalu gaafatan. Yeroof garuu argachuu hin dandeenye. Guyyaan 10 akka kennamuufii gaafatan. Haaluma kanaan turtii guyyoota kanaan hiriyoonni Abdiisaa fi abukaatoon isaa $18,000 liqeeffatanii Abdiisaa mana adabaatii baasan. Kanaan booda hojiin Abdiisaa doolaara kana deebisuuf oliif gadi fiiguu ta'e. Hanga danda'e kiisii isaa fi namoota dhuunfaarraa fuudhee kaffalee kanaaf immoo biyya isaatti galee akka deebisu mallattoo mirkaneesseefi. Kuni hundi Abdiisaa irratti yeroo raawwatu lammiileen biyya alaa hedduu wajjin rakkataniiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo sanaa Haayile Sillaaseen garuu gurra qabatee taa'e. Gara biyya isaatti akka deebi'uuf dabalee hiyyama gaafate. Isaanis ajjeesuu malee wanti isaan hafe waan hin jirreef hiyyamaniifi. Garuu lammii Ingilizii kan ta'e tokko yeroo lammataaf lammummaa isaa akka jijjiiru Abdiisaaf gaaffii dhiyeesse. Innis hin barbaadu jechuun deebise. Abdiisaan biyya dhaloota isaatti deebi'uuf imala isaa eegale. Roomii, Naapool irraa Kaayiroo, Kaayiroo irraa Kaartuum, Kaartuum Jibuutii, Jibuutii Dirree Dhawaa gale. Yeroo imala isaa kanatti rakkinoota isa qunnamu irraa kan ka'e magaalaa Roomaa keessa ji'a 1, magaalaa Naapool keessa ji'a 7, Kaayiroo ji'a 3 maatii isaa waliin rakkataa tureera. Hojjettoonni embaasii Kaayiroo fi Ingiliz rakkina isaa kana hubachuun lammummaa isaa geeddaree Kaanaadaa deemee akka baratu carraa barnootaa kennaniifi. Abdiisaan garuu carraan barumsaa gaariidha. Lammummaa geeddaruun garuu kan hin danda'amne akka ta'e itti hime. Kanaan booda dooniidhaan gara buufata Sudaan deeme. Sudaanittis lammiileen Ingilizii fi Ameerikaa simannaa guddaa godhaniifi hanga Jibuutiitti simannaa gaariidhaan dhufe. Jibuutii ka'ee hanga Finfinnee ga'utti garuu simannaan biyya ormaatti godhamaafii ture hin jiru. Goota Awurooppaa kanaaf. Koloneel Abdiisaa Aagaa yommuu egaa wajjin haasofnu gaafan achi galu anaanii nama kana hojjetee gale dhiibnaan akka nama tokkootti akkuma namni askarii isaallee ergatuutti nan erganne anaan hojii keessaati ala na godhanii bakkeetti nagatanii. Ana gaa'ii kunoo bakkee jiraadheetanii amma waraqata tokko matsaafa baafadhee barreeffadheetanii isheen gurguradheetanii ittiin jiraadha jedhanii matsaafa kana nuyyuu harkaa fuunee gurgurree fi akka isaan ittiin fayyadamanii gargaaraman goone. Imala isaatiin Abdiisaan baay'ee dadhabeera. Wayita Finfinnee ga'u haadha warraa isaa fi daa'ima isaa waliin Finfinnee naanna'ee ilaale. Finfinneen yeroo weerara Xaaliyaanii jeeqamaa turte tasgabboofteetti. Baay'ee gammade. Finfinnee bulee ganamasaa namoota yeroo sana aangoorra jiran waliin wal argee mooticha Haayile Sillaasee bira geessan. Abdiisaan turtii ardii Awurooppaa keessa tureen gootummaa isaatiin waraqaa ragaa sadarkaa adda addaatiin fudhate itti agarsiise. Mootiin Haayile Sillaasees waggaa tokkoof mindaan kaffalamee fi mooraa ministeeraa keessa akka jiraatu ajaje.
Abdiisaan haaluma kanaan jiraachaa otoo jiruu xalayaan tokko Abdiisaan humna waraanaa hoolataa jirutti makamee haaleen jiru jedhu isa qaqqabe. Xalayaan barreeffamte kun Abdiisaatti bitaa galte. Humna waraanaa hoolotaatti otoo xaaliyaanii Itoophiyaa hin weerariin seenee leenji'eera. Sadarkaan ammarra jiru immoo Meejar Antooniyoo yookiin Abdiisaadha. Garuu duubatti deebi'ee akka leenji'u kan ta'ee fi hin beekamu. Namoota gootota ta'aniif yeroo waraanaa deebi'an lafti qonnaa shallagamee kennamaa ture. Abdiisaa goota faashistii fi naazii jilbeeffachiiseef garuu homtuu hin kennamne ture. Haaluma ajajameen Abdiisaan mana barumsaa humna waraanaa hoolotaatti makame. Kana gidduutti Ingilizoonni Abdiisaan akka lammii biyya isaanii ta'u barbaadan waan isaan dideef adabbii birrii waadaa galee akka deebisu yoo hin danda'u ta'e lammummaa isaa Ingilizitti geeddaree isheen baasii hunda akka dandeessu seeraan gaafatan. Yeroo kana Abdiisaan garuu birrii Ingilizootaaf deebisuun hafee maatii isaa bulchuu hin dandeenye ture. Mootummaan yeroo sanaas callisee malaale. Namoonni dhiphina Abdiisaa argan birrii walitti qabanii Ingilizootaaf kaffalan. Bara 1940tti Abdiisaan leenjii isaa xumuree Meejar Abdiisaa isa ture lafa kaa'anii ajajaa dhibbaan eebbifame. Maaliif akka kana godhan garuu Abdiisaan guyyaa tokkollee gaafatee hin beeku. Abdiisaan erga eebbifameen booda bakka ajajame hundatti hojjetaa ture. Hojii boonsaas galmeessiseera. Bara 1950tti namoonni humna waraanaa keessatti hojii gaarii hojjetan jedhaman 603 sadarkaa adda addaatiin aangoo yeroo muudaman Abdiisaan garuu maqaan isaa hin dhahamne ture. Kanarraa kan ka'e Abdiisaan baay'ee aare, ofis jibbe. Itti gaafatamtoonni isaa ilaalcha gaarii akka isaaf hin qabne hubate. Baay'ee aaruu isaarraan kan ka'e dhukkubsatee ji'a tokkoof hospitaala ciise. Yeroo wayyaa'eef hojii isaatti deebi'u eeyyama malee hojii irraa baddeette jechuun ji'a tokkoof mana adabaa galchan. Sanaan booda gara hojii isaatti deebi'e. Abdiisaan haaluma kanaan utuu jiraatu bara 1954tti waggaa 14 booda sadarkaa guddinaa argate. Bara 1956tti waraanni Toogoo caalee loltoota Somaaliyaan Itoophiyaa weeraruuf eegale. Abdiisaan yeroo kana waamamee humna waraanaa hoogganee akka duuluuf ajajame. Abdiisaan humna waraanaa kana qabatee deemuun humna waraana diinaa barbadeessan. Yeroo kana ga'umsi Abdiisaa raajiidha jedhame. Fuula uummataa fi hooggantoota isaa birattis baay'ee jajame. Miidiyaan biyyattii kanaas gootummaa fi ga'umsa Abdiisaa dabarsaa turan. Kanarra darbanii maqaasaa Jigsaa jechuun waamuu jalqaban. Uummanni biyyattii kanaas akka haaraatti isa bare. Duraan garuu gootummaa Abdiisaa kan biyya Xaaliyaanii kan barreessaa ture gaazexaa Itoophiyaan Heeraald jedhu qofa ture biyyattii kanatti. Waggaa lamaan booda magaalaa Finfinneetti maqaa Abdiisaatiin meeshaaleen yeroo waraana Toogoo caalee booji'aman daawwannaaf akka dhiyaatan ta'e. Namoonni daawwannaa kanarratti hirmaatanis Abdiisaatiin baay'ee dinqisiifatan, akka badhaafamus abdii godhatan. Haa ta'u malee meeshaaleen daawwannaa kanaaf dhiyaatan kun nama kan biraan akka booji'aman fakkeessanii Abdiisaatiin qawwee tokko gatteetta jechuun himata itti banan. Innis birrii 1,080 kaffalee bu'aa dadhabbii isaa otoo hin argatin sababa hin beekamneen bara 1958tti waggaa 47ffaatti soorama bahe. Koroneel Abdiisaa Agaa otuu kanaan jedhanii bara baay'ee dabarsanii rakkina isaaniitiin namni gootii Oromoo akkas ta'anii booddee namichi isaan biyya Xaaliyaaniiti wajjiniin mana hidhaati ba'anii shiftaa ta'an suni biyya Itoophiyaa gobunyiitiidhaaf dhufe Tiitoonni jedhamu kun. Yommuu inni dhufu amma inni Abdiisaa Agaa yookaan mangistiidha yookaan immoo nama mangistiitti taanee jiraatu nasima jedhanii dirree aeropilaaniitti eeganii turan. Garuu Abdiisaa Agaa biyya sana hunde. Abdiisaan filannoo waan hin qabneef lafa haati warraa isaa dhaalaan argatte irratti qonnaa eegale. Yeroo kana
duraan yeroo inni tulluuwwan xaaliyaanii irratti wayita inni waraanaa turetti birrii fudhatee odeeffannoo deddeebisaatii kan ture tiitoon waraana addunyaa lammaffaan booda mootummaa biyya Yuugooslaaviyaa ta'ee Itoophiyaa daawwachuu dhufe. Tiitoon kan beeku Meejar Abdiisaa yookiin Antooniyoo waan ta'eef Abdiisaan biyyattii kanatti bakka guddaa akka qabuu fi isa simatu eegee ture. Garuu dubbiin akkas miti. Wayita Tiitoon Itoophiyaa gahu simannaan cimaan godhameefi namoota simatan keessaa Meejar Abdiisaa yookiin Antooniyoo isa hoogganaa turee fi kabaja guddaa qabu namoota keessaa barbaadee dhabe. Ija isaa amanuu dadhabe. Namoota tokko tokkoon ilaaluu jalqabe. Abdiisaan hin jiru. Tiitoon Abdiisaan eessa jira jedhee gaafate. Ambaasaaddara ta'ee biyya alaa jiraa jedhan. Biyya kam jiraa jennaan deebiin callisuu ta'e. Tiitoon baay'ee aaree Abdiisaan yoo dhufe malee jedhe. Deebii biyya keessa hin jiru ta'e. Tiitoof Abdiisaan otoo wal hin argin Tiitoon biyya isaatti deebi'e. Bara 1964tti siidaan Finfinnee laga Harree jiru garuu Xaaliyaaniitii deebi'u Abdiisaan barbaadamee dhabame. Walharkaa fuudhinsa irrattis hin hirmaanne. Tarii du'uus hin ooltaa jedhamee odeeffame. Siidaan kun erga deebi'een booda Abdiisaan barbaadamuu jalqabe. Barbaadanii barbaachisanii akkuma ta'etti argatan. Abdiisaanis tole jechuun mooticha Haayile Sillaasee waliin wal arganii wanta baay'ee yeroo dheeraa fudhatanii haasa'anii booda gootummaa isaa dinqisiifachuun aangoo koloniilummaa kenneefi gara hojiittis akka deebi'u itti hime. Abdiisaan erga soorama baheen hojiitti deebi'e jedhamuun isaa baay'ee isa ajaa'ibsiise. Yeroo muudama kanaatti konkolaataa Oppeel badhaafamee qabatee gara mana isaatti deebi'e. Kanaan booda Abdiisaan maasara mootummaatti galee mooticha Haayile Sillaasee waliin socho'uun hojii isaa ta'e. Kunis hojii ta'ee Abdiisaan nu caalaa mooticha Haayile Sillaaseetti dhiyaateera jechuun namoonni yeroo sana aangoo irra jiran hinaaffaan isaan qabe. Barattoota jeequmsaaf kakaasaa jira. Namoota abiyootii sochoosanis ni deeggara jechuun ragaa ta'a kan jedhan hunda qabatanii himatatti banan. Abdiisaan ani sobaan himatamee mana murtiitti dhiyaachuun koo anaaf haaraa miti jechuun namoota isa himatanis mana murtiitti qaanessi ofii bilisa ba'e. Kanaan booda namoonni aangoo irra jiranis Abdiisaa qabanii ji'a 2 mana adabaa galchan. Abdiisaan haala kanaan otoo jiruu Haayile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin bakka bu'e. Bara 1967 meeshaa harka isaa jiru deebisee akka soorama bahu gaafatee yeroo lammataaf soorama bahe. Abdiisaan wayita mana barumsaa humna waraanaa hoolotaa keessa turetti Mangistuu Hayilamaariyaam deebisee ture. Walitti dhiyeenyas qabu waan ta'eef gocha dargii uummata irra gahaa ture baay'ee balaaleffataa ture. Akka gorsaattis Mangistuutti himaa ture. Akka fakkeenyaatti kaasee yeroo ati rasaasa 30 gatte ani siin dhiisne maaliif uummata daraarsite jechuun gorsaa ture. Mangistuun garuu keessa isaatti Abdiisaa irratti jibba horachaa dhufe. Mootummaan darbuu yeroo sana mormitoota biyya keessaaf biyya alaa muddamee waan jiruuf Abdiisaan soorama bahee jiraachaa otoo jiruu kottuutii loltoota leenjisii dirqama lammummaa kee bahi jechuun ajaja dabarse. Abdiisaanis haaluma ajajameen dirqama isaa bahe. Kun otoo kanaan jiruu fulbaana 30 bara 1970 Abdiisaan dhibamee konkolaataa isaa kaafatee hospitaala yeroo sana Kibir Zabanyaa jedhamu yaalamuuf deeme. Maatii isaattis dhukkuba isaa waan hin himneef biyyi nagaadha jedhanii isaanis geggeessan. Akka mana yaalaa gaheen dhukkubni isaa sakatta'amee dhibee mar'immaanii akka ta'e itti himan. Onkoloolessa 1 bara 1970tti wal'aansa yaalaa garaa baqaqfatee ni fayya jedhamee otoo eegamuu onkoloolessa 3 bara 1970 konkolaataa isaatiin manaa bahee otoo hin deebi'in lubbuun isaa dabarte. Leetinan Kolonel Abdiisaa. Maqaa Leetinan Kolonel Abdiisaa Aagaatiin kitaaboleen garaagaraa sirboonni adda addaa fi maqaaleen manneen barnootaa bakkeewwan adda addaatti moggaafamaniiru. Manneen barnootaa maqaa Abdiisaatiin moggaafaman keessaa manni barumsaa sadarkaa 2ffaa Fiichee fi manni barumsaa sadarkaa 1ffaa Najjoo
bakka dhalootaatti argamu kaasuun ni danda'ama. Maqaa Leetanaal Kooloneel Abdiisaa Agaatiin wanti hedduun haa barreeffamuyyuu malee siidaa yaadannoo jiraachuu akka qabus namoonni tokko tokko ni himu. Goota kana Oromoodhaan kan daangessee dhiiftu miti. Itoophiyaadhaan illee kan daangessee dhiiftu miti. Afrikummaa keenyaan kan qabsaa'e akka addunyaatti beekamudha. Sanarras darbee immoo akka biyyaattis biyya isaatiif kan lole lola Somaalee keessattis kan hirmaate goota beekamaadha. Goota kana nuti amma qoonnee goota Oromooti yookaan goota Wallagga Lixaati yookaan goota dhuunfaa goone kanaas nuti goota addunyaati, goota beekamaadha, goota ardii keenyaati. Goota kana tan goonee maqaa isaa ol kaafnee akka naannootti sochoosuu yaalla kan jedhu wanni haasa'uuf kaa'anii jira. Kun eenyuun fuuldurattuu gootota biyya kanaaf qabsaa'an keessatti kan makamee waamamuu qabu. Kanaaf immoo tokkoffaa adeemsa magaalaa sanaa jiniin jalqabneen siidaa isaa hojjechuurraa kaanee jechuudha. Mootummaan naannoo haalattiin karaa mana barumsaatiin nu gargaare sanaan kan caalu deeggarsa abdii jedhu qabna. Leetanaal Kooloneel Abdiisaa Agaa bara jireenya isaa guutuu qabsoon kan dabarse ta'uu seenaan jireenya isaanii. Gooti kun wayita dachee Awurooppaa biyya hin beekne keessa turetti illee gootummaa fi tooftaa addaa maluu danda'u isaatiin humna waraanaa naazii faashistii lammiilee biyyoota biroo jarreen kana falman of duuba hiriirsee mo'achuun seenaa guddaa addunyaa kanarratti galmeessiseera. Erga biyyatti deebi'es humna waraanaa adda addaa hoogganuun milkaa'eera. Abdiisaan biyya ormaa keessatti baay'ee dararamaa fi rakkataa kan ture ta'ullee goota eenyummaa fi saba ofii hin irraanfanne akkasumas dhiibbaaf hacuuccaaf kan hin jilbeeffanne qabsaa'aa cimaadha. Mootummaanis ta'e uummanni Oromoo gootota qabsoo farra nafxanyaa keessatti wareegaman yoomiyyuu kan yaadatudha. Qabsaa'aan du'us seenaan yoomiyyuu hin irraanfatamu waan ta'eef.